Hayya akkam jirtu nageenyi badhaadhaa baga nagaa taatan akkam fayyaa jirtu hundumti keessan dhalattoonni Oromoo sabab sablammoonni biyya hundumti keessan addunyaa gubbaa facaatanii kan jirtan nageenyi keenya bakka jirtanittis na qaqqabu jecha arraa yaada qabuu dirqoo qabadheen dhufee jira yaadna akka obsannaa hordoftan gamanumaan kabajaadhaan isa affeeruuf fedha. Yaanni kun maalidha yoo jettan haalli amma biyyattiin keessa jirtu adeemsa amma biyyattiin keessa jirtu maal akka fakkaatu hundumti keessan arguu dandeessu. Kallattiin biyya kana qabsoon biyya kana kallattii kamirra akka deemaa jiru, bulchiinsi mootummaas kallattii kam akka deemaa jiru, fedhiin uummataas kallattii kamirra akka deemaa jiru, akkasuma sochiin hawaasummaa biyya keessaa, maalummaa biyya keessaa, eenyummaanis akkasuma ammoo sabummaanis gadi cabee waan hundumtuu eenyummaan namootaallee gadi caccabee akka namni eenyummaa isaa dhabee haala kamirratti akka jiraataa jiru hundumti keenya arguuf jirra, argaas jirra. Akkasuma ammoo huccuccaan sabummaallee akka deebee haaromee biqilaa jiru, akkasuma ammoo cunqursaan sabummaallee akka deebee haaromee biqilaa jiru argu jirra jechuudha. Hacuuccaan kun eessaa dhufe? Kalee eessa ture? Cunqursaan sun kalee eessa ture? Har'a eessaa dhufe? Jennee of gaafachuu ni dandeenya. Hacuucca gama kamiin dhufe? Hacuucca kallattii kamirraa dhufe? Hacuuccaan kun baroota as dhiyootii dura jechuun baroota 80moota as jidduu kana keessa hacuuccaan kun eessa deeme? Deebi'ee baroota 80moota mootummoota baroota 80moota keessa darbanii as deebi'ee mootummoota 2-3 arginee jirra. Mootummaan inni sadaffaa kun eessa hacuuccaa kana gaffidee jennee yoo ilaalle mee isin eessa isinitti fakkaata? Haalli amma jiru kun garam akka deemu eessa isinitti fakkaata? Akkasuma ammoo mootummaan biyya bulchaa jiru kallattii kamiin sirnoota ekiraan arma dura bulchitee darbite, sirnoota nama nyaataa, sirna fiudaal durii, sirna faashistii Itoophiyaa durii, sirna kabaja sabaaf sablammoota hin kennine, sirna walqixxummaa hin beekne, sirna eenyummaa isaa hin beekne, sirna eenyummaa namaa hin beekne, sirna doofaa, sirna quncuraa, sirna qoomcee, sirna gita bittoota, sirna ciisenyaaf, sirna waa hunda baate san kallattii kamiidhaan arra ekiraan suni baala baastee biqiltee nurratti daraaruu deemti. Waa tokko asirratti ka beeku qabdan namni kamuu afaan Oromoo dubbateef Oromoodhaa hin jennu. Afaan Oromoo dubbachuu dhabeef Oromoo miti hin jennu. Just nu amma ka keessaa bahuu qabnu dhimma ebalu Oromoodha, Oromoo miti, inni kanaadha, kanaa miti. Just kana keessaa bahuu danda'uudha qabna. Dhimma Oromummaa faarsuurraa darbuu qabna. Hin faarsinu amma booda jedhee yaada. Maaliifii dhimmi Oromummaa callaa miti, dhimma lubbuullee Oromummaa irra darbitee lubbuu gaaf deemna dhimma dhuunfaa taati beeka. Oromummaan ka walii kenna, dhuunfaan ka lubbuuti. Oromummaa san keessa lubbuunis jirti. Gaaf lubbuu keetii falmachuu dandeesse, gaaf lubbuu keetii lolachuu dandeesse, gaaf qabeenya keetii lolachuu dandeesse, gaaf dhuunfaa keetii falmachuu dandeesse, walitti yaatee Oromummaa taati. Nu har'a odoo lubbuu keenyaa falmachuu hin dandeenye, osoo eenyummaa keenyaa falmachuu hin dandeenye, osoo afaan aadaaf seenaa dhuunfaa dhimmoota dhuunfaa ta'an keenyatti gadi hin buune dhimma waliigalaa haasa'uun, dhimma waliigalaa faarsuun xiqqoo isii gufuu uumaa deemti jechuudha. Kallattii nu irra deemnu qulqulleessaa deemuu qabna. Karaa dheeraa deemuuf ammoo jarjaruun nurra hin jiraatu. Karaa fagoo deemne jarjaruu hin qabnu. Karaa fagoo fageenyatti deemuuf suuta deemuu qabna. Maaliif yoo jettan
Fakkeenya qocaa fi hilleetti fudhaa. Hilleessi qilleensa hin kuta. Balali'ee bakkuma fedhe ga'ee gaddeeba. Qocaan suuta deemti. Suuteedha isin. Suuta deeman suuta qoreen nama waraantii jedha Oromoon. Kanaaf haalli jiru kallattii jiru maal akka ta'e beekuudhaa fi haala sochii qabsoo amma itti adeemuu qabnu kallattii kam akka ta'e adda baafachuun nurra jiraata. Beekuun nurra jiraata. Sirni kun eessa nu oofutti akka jiru beekuu qabna. Kallattii kam akka nu oofu jiru beekuu qabna. Jireenya kamirra akka nu oofu jiru beekuu qabna. Olaantummaa maalii akka nu agarsiisaa jiru beekuu qabna. Kanaafi olaantummaan sun kallattii kamirra ta'uu qaba. Kallattii olaantummaan sabaaf sablammootaa irratti kabajamuu danda'u. Olaantummaa abbaan qabeenyummaa, mirgi abbaa qabeenyummaa biyyummaa, abbaa birmadummaa biyya takkaa, naannummaa, akkasuma immoo sabboonummaan eenyummaa saba sanii kallattii irratti kabajamuu danda'u irratti hojjechuu danda'uudhaan qabna. San jechuuf ammoo mootummichi an Oromoodhaaf hin jedha. Kan hojjetu ka dhibiiti. Kan faarsu ka dhibiiti. Kanaaf immoo Oromoon Oromootti kaati. Oromoon Oromootti kaati jettaniitiin rafuun, taa'uun, callisuun, muguun maaltu na dhibeedha Oromoon Oromoo irratti akkana jechuun dhimma dhuunfaa keenyatti gaddeemu waan jirtuuf hundumti keenya dammaquudha qabna asirratti. Dammaqa tasgabbaaya, dammaqa walta'iinsaan kan socho'amu, kallattii itti adeemamuun kan socho'amu, sochii kallattii qabeessa, sochii ergama qabu, sochii mul'ata qabu, kallattii salphaa, kallattii ittiin mirga sabaaf sablammoota, kallattii mirgoota dhuunfaa, kallattii akkasumas eenyummaan, kallattii abbaa biyyummaan itti namaa mirkanaa'u irratti hojjechuudha danda'uu qabnaa, itti qophaa'uudha danda'uu qabnaa. Kanaaf ammoo san dursa ammoo tokko taanee kallattii tokko irratti walii hojjechuu. Dhimmi kun dhimma mana dhuunfaa keenyaa dhadha'uu qaba. Mana dhuunfaa keenyaa seenuu qaba dura dursee rakkoo nama biyya irra deemu jirtu. Rakkina kana keessa hin baanu odoo hin taane rakkinni jiraachuu dur sammuun keenya amanee fudhachuudha qaba. Sammuun nam tokko rakkinni biyya keessa deemu amanee fudhachuudha qaba. Kanaaf ammoo amanee fudhachuudhaaf rakkina san amanee fudhachuudhaaf dura arguu beekuu. Mee dura qeerroon keenya qarreen dargaggeettiin manguddittiin hundumti keenya sirna amma gaddeemaa jiru kana eenyummaa isaa, maalummaa isaa, adeemsa isaa, waa hunda isaa qorachuudhaaf haa yaallu. Beekuudhaaf haa yaallu. Deeggaruuf harka tumuuf achi ammoo waan shaayii waan bunaa dhuguuf odoo hin taane, waan sanii argachuudhaaf odoo hin taane kallattii inni itti adeemaa jiru beekuudha danda'uu qabnaa jechuudha. Isa eega beekne booda na baasaa fi nan baastuu hin taateef hin taatu murteessaa deemtu. Murteen ka abbaa dhageeffateef ka abbaa hubateeti. Hubadha deeggara jechuu kiyya odoo hin taane kaka'umsaaf akka isinii ta'u beekamee keessa isaa, hubadhaamee keessa isaa, xiinxallaamee keessa isaa, maddi isaa eessa akka ta'e beeka. Adeemsi inni irra jiru maal akka ta'e beeka. Adeemsa kana booda maalummaan, adeemsi, sochiin, haalli biyya keessatti mootummichi itti adeemaa jiru ifa nuuf ta'aa dhufaa jechuudha. Kanaaf immoo wanti nurraa eegamu yoo jiraate beeknee, arginee yookaan amanu yookaan dhiisu. Eega amanne maaliif akka amante beeki. Eega wallaalte
Maaliif akka amanuu dhabde beeki kallattii kan keetiin of qopheessi. Of qopheessi. Of qopheessi. Dhimmi hojiin mootummaan kun hojjetu mana dhuunfaa tokko tokko dhadha'uuf deema. Hayyee kan asuma darbee dhimma dhiyoo kana deddeemu tokkotti isin haa ka'u. Dhimmi dhiyoo kan deemu dhimma Minilik. Dhimma Atsee Minilik jedhan. Atsee Minilik. Dhimmi kun yoo qabbanaa'uu baate jajjabaataa deema. Yoo laafuu baate kallattii inni itti nama deemsu jajjabaa ta'uu mala. Dhugaan jirtu maali? Minilik arma dura sammuu isaatiin, sammuu doofaa isaatiin, sammuu dadhabaa isaatiin, sammuu hin baratiniin, sammuu maaliitiin uummata nyaatee quuncisee aanan uummataa dhugee. Fakkeenyaaf saba Walaayittaa fudhaa. Sabi Walaayittaa mootummaan kaa'oo xoona aannan baatee dhadhaa baatee isaaniif geessa ture. Guyyaan dhadhaa baatee geessaaf, aanan baatee geessaaf, warqii baatee geessaaf, madaaba baatee geessaaf, waacuuf akkasuma immoo beesee birrii ennaa sanii walitti qabee kuntaala tumanii harratti fe'anii miilaan Walaayittaa Sooddoo irraa Finfinnee dhaqanii jechuudha. Gaariin hin jirtu, konkolaataan hin jirtu, wanti irra taa'an warri yaabbatan fardaa fi harree gaangee kanneen yaabbatanii deeman kanneen hin geessan. Galatii isaa ka'ennaa sanii kaa'oo xoonaa kanaa maal jedhe? Aannan itti guuree, dhadhaa itti guuree, damma itti guuree, arjoomee akkuma isaa dhalteetti gajjissaaf arjummaa isaa. Kanaaf immoo namichi dhadhaa irraa guuree, aanan irraa guurratee Minilik jettan kun qomceen kun way jedhee ajaa'ibsiifate. Waylaamoch, 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 waylaamoch. Argitanii hin ilmameef nugusi kaa'oo xoonaa kun. Kanaaf immoo maqaa baasee gaafsanuu arraba kenneef waylaamoch, waylaamoch. Achirraa ka'ee waylaamoo yoo jettee hadhaa uummata Walaayittaa biratti arraba guddoodhaa jechuudha. San callatti hin dhaabanne. Uummata Oromoo fudhaa. Uummata Oromoo yoo fudhattan goota farda isaan bahee hin lola, injifatee gala, hin lola, injifatee gala, diina isaa dha'ee gaaf diina isaa fixee beena amman gallaa jedhee deema. Way gaalloochi jedhe. Argitanii way gaalloochi. Hin gallaalu gaalloochi jedhan. Gaallaa jedheen warrabse. Guyyama sanu arga galanni isaa kama gaafsaniitu innummaa lubbuun jiru gaafsaniitu maal akka fakkaatu adda tilmaamuu hin dandeessu jechuudha. Arrab qaba haalli isaa. Tuffii qaba ennaa sanu. Dhiitee nama bulche. Sanitti hin dhaabanne. Sabi nafxanyaa tokko yoo intala fuudhu Xiloosh ka jedhamu gabbara ka dhaqu qeerricha arnyeessa ka arnya qabu ka irree qabu qeerricha Oromoof qeerricha Walaayittaa akka gabbara kennan ashkarii jedhanii jala qabatanii ashkariin kun ka manatti illee waa hojjetu ka isaan gargaaru ka waa cufa hojjetuuf ka lafa qotuuf ka waa hunda galchuuf ka bisaan waraabuuf ashkarummaadhaatti. Argitanii Xiloosh gabbar faana ka kennan uummata kana jechuudha. Minilik qomceen isa nadha faarsitan nama akkas ture. Nam dhiiga namaa dhugaa ture. Nama sabiif sablammiin maal akka ta'e hin beekne. Nama baratee haa, huu, lee, luu, A, B, C, D jedhee hin barreessineef hin dubbisne hin beekne. Biyya san bulchee hadha inni gootummaan isaa goota keenya, nugus keenya, sheexana keenya, jinnii keenya nu jettan kun ammumarraa dhaabbachuu qaba jechuudha.
mootumni inni hojjete darbe just that is kept for history. Seenaadhaaf ol kaawwatanii ofirraa cadhisanii kallattii fuuldura deemuu malan ture. Lakki inni gaarii tolchee lakki inni nu haala gaarii irratti nu jiraachisaa ture nu kunuunse akkasuma sirni isaa suni nuuf taateetti sirna isaa san gad fudhanna saampilli sirna isaa bulchiinsa isaa sun gaariidha fakkeenyummaan isii adda ummata Amaaraaf hin tajaajiltiin taati san malee ummata Amaaraa tabaastu hin jirtu kataatu hin jirtu kanaaf isa gad fudhanneetiin saampila saniin arra saampila ekiraadhaan bulla saampila ekiraadhaan biyya gara fuuldura oofna jenneet kaane biyya gara boolla ekiraa oofuun adda nurraa taati hin taatu jechuudha. Kanaaf amma yeroon amma irra jirru yeroo addaati yeroo qaroomaati yeroo eenyummaan namaa yeroo eenyummaan sabaa itti kabajamu itti beekamu itti ulfeeffamu yeroo qabeenyummaan abbaa qabeenyummaa itti beekamu yeroo darbe amma yeroo sabi hunduu of baree eenyummaa ofii baree eenyummaa namaas mirga ofiis mirga namaas yeroo itti baree itti jiraataa jirudha jechuudha. Hennaan kun kanaaf hennaa san amma kana harkisnee duuba deebisna jettanitti gara ekiraa harkisneetiin ekiraa biraa ol kaafna jettaniitiin ummata kana duubatti harkifnaan springii agartanii springii yennaa bakka tokko hidhanii harkisan maal ta'a dhiifamee achi yoo ka'e ejjata durarra jirurra darbee ejjata biraa seenaa jechuudha. Fuuldura hamma fedhurraa fuuldura utaa'uu danda'a jechuudha. Laala kanaaf ummata duba harkifna jettanii odoo hin fedhin ummati isin dursee akka utaaleetiin fuuldura isaa mirkaneeffannaa isaa bilisummaa isaa walabummaa isaatti akka ce'u waan godhaa jettaniif ulfaadha galatoomaa isin hin jenna. Kanaaf siidaan Minilik illee guyyaa tokko akkuma siidaa biyyoota faranjii keessatti siidaa gabroonfattoota siidaa gabroota bittoota siidaa akkasuma mirga gurraachota alanshe siidaa humna gurraachotaa nyaate san hundumaa akkuma haada morma isaaniitti dhaawatanii lafatti bishaanitti qileetti kennan san siidaan Minilik illee fardii bakkuma dhaabatu ta'e siidaan Minilik illee gubbaa irraa suutumaan fardumarraa fuudhanii kooraanis kenna. Alangeen sila alangee maal qabdiimi lukuma isii qabatanii gubbaa sanii darbanii laga qabbannaatti colog fudhatee haa taru haa dabarsu yoo fedhe Xaanaa haa geessu yoo fedhe Awaash haa geessu Awaash Jibuutii haa geessu yoo fedhe asii Malkaawaa Akkannaa haa geessu colog yookaan Dhadheessaa haa geessu Dhadheessi Oomotti haa dabarsu Oomoon fidee gar fedhetti haa geessu. Kanaadha. Guyyaa adiin dukkana jettanii warri fiiddan warri badhaadhin bilxiqin xixixin warri jettanii of jajjan hundumti keessan kana beekaa hubachaa deemuun sirra jiraata jechuudha. Kanaaf dhimmi Minilik gabaabumatti dhimma Itoophiyaa keessatti ka'uu hin qabne. Dhimma Itoophiyaa keessatti yoo ka'ameeyyuu namni dhimma Minilik kaaseyyuu yakkamaa ta'uu qabu. Namni sirna isaa faarsee yakkamaa ta'uu qaba. Inni qoratamuu qaba. Inni yakka Minilik hojjeteef namni adda Minilik faarsuu itti gaafatamuu qaba. Kanaaf itti gaafatamuu qaba. Itti gaafatamni nama san jalaan baasu. Sirna Minilik adda namni inni faarsu. Edoboe Minilik xabaqaa isaa, xabaqaa sirna isaa, xabaqaa bulchiinsa isaa yoo ta'e wantoota Minilik hojjeteef qaami Minilikiif dhaabbatu sun har'a itti gaafatamuu qabaadha. Saboonni akkasii hubachuu qabdan. Oromoo callaamii kan miidhame sabi guutuu Itoophiyaa hundumtu miidhamee jira. Sabi Oromoo miidhame, sabi Amaaraa miidhame, sabi Sumaalee miidhame, sabi Walaayittaa miidhame, sabi Sidaamaa miidhame, sabi Silxee, Guraagee, waa cufti. Sabi miidhamne hin jiru.
miidhamtoonni kaleessa har'a mirga argachuu qaban har'a miidhama sana edda bu'ee miidhama sanii har'a argachuu qaban qaamni Minilikiif dhaabbatu biyya keessa jiraannaan akkasii walii beekna. Minilik eenyuun narraa tuqe yoo jedhe hojii Minilik kaleessa hojjete adda dhaabi sun qaami sun itti gaafatamuu danda'uudha qabaadha. Miidhamaan kaleessa adda qaama kana gaafachuu qaba. Miidhaa kaleessa namichi sun hojjete. Maaliif iddoo bu'ee isaatu argame kaa? Shiftaa iddoo bu'een isaa argame. Argitanii? Kanaaf dubbiin tana tarraane qaamni amma jiru Minilik jabeessee faarseetiin abbummaa isaa agarsiifnaan yakkamaan tokkoffaa isaa dhimma Minilik kaleessa yakkoota Minilik kaleessa hojjetaa tureef itti gaafatamaan dhaaba addaa Minilik luka takkaan dhaabee ol kaasee reeffaa fi ekiraa san lafa keessaa ol dubbaasu kanatu itti gaafatamuu qaba. Oromoo tana quba qabaadhu. Gurraa qabaadhu. Qaisiin jedhaan jiru taa'i. Hin ariifatin, hin socho'in. Taa'i gurraa qabaadhu. Seenaa adda baafataa deemi. Yoo deemnu eessa deemuu akka qabnu, yoo sochoonu eessa socho'uu akka qabnu, kallattii kamitti kallattii eessaan deemnee irra milkii akka argannu beekuudha qabna. Haala kanneen keessatti sochii mootummaan ammaa godhu kun mootummaa Abiyyi jettan kun godhaa jiru kun Oromummaa isaa waliin qabsiisinaa please. Amaarummaa isaa waliillee waliin qabsiisinaa. Inni sirna bakka bu'ee yookaan abukaatoo Minilik. Sirna abukaatoo Minilik har'a mana murtii dhiyeessuu danda'uudha qabna. Asirra qabsaa'uu qabna Oromoo. Sabi kamillee asirra qabsaa'uu qaba. ዛሬ የሚኒሊክ ጠበቃ የሆነው ስርዓትን ፍርድ ቤት ማቅረብ መቻል አለብን ሁላችንም። የሚኒሊክ ጠበቃ ተገኘ ያ ሰው በሊታ ያ ሀገር በሊታ ሰውየው የሱ ጠበቃ ስለተገኘ የሱን ጠበቃ አሁን ፍርድ ቤት ማቅረብ መቻል አለብን። ጀስት ማወቅ አለባችሁ። የሱን ጠበቃ መክሰስ አለብን። አሁን የሱ ጠበቃ ስለተገኘ እሱ ከዚህ በፊት የሰራውን ችግሮችን ወንጀሎችን ማጋለጥ መቻል አለብን። እናጋልጣለን። እዚህ ላይ መስራት መቻል አለብን። ዛሬ አጫሉ እንደሳ የምትሉት አጫሉ ምን አጠፋ? ምንም አላጠፋም። አጫሉ ምን አደረገ? አጫሉ እኮ አልፈለሰፈም። እሱ ፈላስፋ አይደለም። ፈልስፋው አይደለም የተናገረው፣ ያለውን ታሪክ ነው የተናገረው። መጽሐፍ ላይ ያለውን እናንተ የሸፈናችሁትን እናንተ የደበቃችሁትን እሱ ነው የተናገረው እንጂ አጫሉ የራሱን ታሪክ የራሱን ጥላቻ አላቀረበም። ጀስት ያለውን ታሪክ ነው እውነታውን ነው ግልጥ አድርጎ ያወራው። እናመሰግናለን አጫሉን በዚህ አጋጣሚ አጫሉ ባየ ገለቶን ፈና አጋጣሚ ከነቲ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጨቋኝ ህዝቦች የተጨቆኑ ህዝቦች ዛሬ ነቃ ማለት አለባችሁ። ዛሬ ነቃ ካላላችሁ ምኒልክ እየበቀለ ነው። ምኒልክ እየበቀለ ነው። ኦሮሞ ምን ይላል? ጀልደሰቱ ይደ ሚዳን ገርቡ ፈጫፈተ ቦሶናፎት ገርቡ ፈጫፈተ ጉያ ለማወለ ኦዶ ኢምቡለ ጢቆ ይሲን ቦዴ ዮ ይሲን ለፋወል መርጉ ጌቴ ማል ጎዴ ሂምቡቅስ ማል ጀናን ተነበዱ ተነልፍቱ ቢልቴ በዲ ጀደጀደን ጀስት አከስ ኦሮሞን ኬን ፕሊስ ከለቲ ቀብሶ ከሰን ጅጅራሜ ከለቲ ቀብሶ ከሰን ጅጅራ ወለራት እንዱሊና ኦቦሌስ ኪያ ብልጽግና ደገሩ እንደንዳ ዛይስ አፕ ቱ ሂም ዲመሳት አን ኦቦሌስ ኪያ ወለን ስርነሰን ማልጎዱ ቀባ ሞርሙ ደንዳው ደቀባ ቃማን ተደቀ ሚዳ ዘረ ጌሶ ዶ እንታይን isa dawo do እንታይን isa reebo do እንታይን ዋይ isa godu do እንታይን just mal godu qaba documentin
obboleessuma kiyya waliin sirna san falmuu danda'uudha qaba. Because sirni sun sirna kam akka ta'e beekaa jira jechuudha. Sirni kun sirna akkamii akka ta'e argaa jirra jechuudha. Miidhaan dura geessu jira. Fakkeenya fudhame sirna Minilik wantoota Minilik dur tolche keessa waa guddaa kaasuu dandeenya. Addaa maaltu gad dhufu jira. Mana qotee bulaa gubu. Mootummaan akkamiin mana qotee bulaa gubu? Wanti dhibiyaa ta'u. Mana hiyyeessaa mootummaan maaliif guba? Sila eenyu bulchuuf inni aangoo isaa barbaada. Mana qotee bulaa gubuun aangoo isaati irratti waa hir'isama waa edaaf. Addunyaa gubbaa mootummaan akkasii yaadu. Mootummaan Minilik malee mootummaan dhibiin jiru. Intala ulfaa maaf ajjeesa? Daa'ima garatti baattee ulfa waliin maaf xiyyiitiidhaan dhaba mootummaan kun? Sirna nama nyaataa Minilik turii waan ta'eef. Argitanii? Waa hedduu jira. Sirni sabaaf sablammummaa eenyummaan Itoophiyaa keessatti hin barbaachisu jedhu sirna akkamiiti mee? Please naaf himame. Sirna eenyummaan Itoophiyaa keessatti hin barbaachisu jedhu. Itoophiyaan lammummaadha. Lammiidha. Lammii keessa maaltu jira? Eenyummaa jira. Sabummaa jira. Sabummaan maal qabdi? Sabboonummaa qabdi. Sabboonummaan waan addaa miti. Sabboonummaan diinummaa waan diina fakkeessitu miti. Ofitti amanamtummaa, eenyummaa ofii beekuu, anuma jechuu. Sabboonummaan kanneen qabaachuu malti. Kunniin akkamitti isaaf diina ta'eedha. Sabboonummaa balleessuu deema mootummaan kun. Mee isin akkamii hubattan? Mootummaa sabboonummaa balleessuu deema. Sabboonummaa Oromoo, sabboonummaa Guraagee, sabboonummaa Silxee, sabboonummaa Walaayita, sabboonummaa akkasumas Tigraay, sabboonummaa Sumaalee, sabboonummaa Sidaama. Fi kadhiboo maaf balleessuu kaayyeeffate? Arma duraa sirnoonni darban kan nugusoota Itoophiyaa durii sabboonummaa kana ajjeesan, eenyummaa ajjeesan, maalummaa ajjeesan, afaan, አንድ ቋንቋ፣ አንድ ባህል፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ምናምን፣ አንድ ሸይጣን እያሉ ነበር ሲያስተዳድሩ የቆዩት። ስለዚህ አሁን ያለው መንግስት የዛን ያለፈውን ስርዓት እንደዚህ እያለ እያሽኮረመመ እያሽመነመነ የሚሄድ ከሆነ እኛም አቅጣጫ መቀየስ አለብን ማለት ነው። አቅጣጫ ቀይሰን መንቀሳቀስ አለብን። ካላቲ ጅጅራ ሰቸው ረቀም ካላቲ ጅጅሩ ስማል ተውቀፍ sirna kaleessa haalli kaleessa jijjiramni kaleessa xiqqoo mudhatte jim godhee dhaamse ekiraadhaan ekiraa fuulatti qabatee uummata gara ekiraa oofuun boolla seenudha ofiyyuu boolla nu seensuuf kun hin taatu just addunyaan sun lufe addunyaa lufe addunyaa lufe amma gaffinne dukkana durii sana amma yennaa ifaa kanatti gadi baasnee kun ifa jechuun ufumaaf taphachuudha. Ufumaaf miidhuun eenyummaa sabummaa kanaa kamiidhuu odoo hin taane mootummaa sirna san faarsu. Mootummaa sirna san gad deebisu. Isuma mataa isaa tokkoffaa irratti akka miidhu beekuudha qabnaa jechuudha. Kanaaf immoo ummanni keenya hin jarjarina. Alaabaa abaa'oo haa buqqisan. Yes, buqqisaa jedhaani. But adda harka wal qabne odoo yeroon hin geenne kallattii keenya jijjiiruun kallattii keenya akkasuma ariifannaa gochuun nurra hin jiraatu. Adibanii halluu biraa adibanii dibiin qabu. Onnee keenya keessa hin buqqisan. Halluu onnee keenya keessa dibu hin diban. Wanti nu jaallan onnee keenya keessa jedhamu hin jiru. Onnee keenya keessa jira. Kanaaf halluun sun onnee keenya keessa waan jiruuf
Halluun sun onnee keenya keessa waan jiruuf onnee keenya keessatti halluu gurraacha yookaan adii dibuun hin danda'amtu jechuudha. Sirni gaarii fi sirni hamtuun illee onnee keenya keessa jira. Onnee keenya keessatti sirna gaarii san sirna hamtuu godhanii sirna hamtuu gaarii godhanii nutti himuun nu sabuun itti nu jijjiiruu hin danda'amti. Hin danda'amtu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya haala danda'ameen kallattii garaagaraa irraa haala itti adeemamaa hubannoodhaan socho'uu qabna. Maaliif yoo jettan sochiin kaleessaaf sochiin hadhaa adda addummaa guddoo qabdi. Dhimma biraa dhimma laga Abbayyaa fi akkasuma immoo dhimma amma haalli masaraa mootummaa keessatti adeemaa jirullee haalli amma Itoophiyaan eessa kaatee eessa itti ga'uuf deemtullee amma booda Itoophiyaan akkamiitu ijaaramaan illee haala adda addaatu jira. Kanaaf haala sanniin ammoo inni itti aanu kutaa lammaffaa keessa qabadhee isiniif dhiyaadha. Adhaaf kanumaan nu haa ga'u galatooma ulfaadha fayyaa nuuf ta'a. Kanaaf walii qoodaa walii daddabarsa kabajama ulfaadha fayyaa naa ta'a galatooma hedduu isin jaaladha hedduu kabajama. Kanumaan nagaatti babaay'ee isiniin jechuu fedha. Thank you very much.